Qaama saalaa kiyyaa karaa kamiin fayyadamee qola rummaanaa akka xiqqaatu yookiin akka qulqullaa'u akkasumas mootuyyuu infekshinii adda addaarraa akka bilisa ta'u kamiin godha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ashamaa harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oro gaafii keessanii fi dhiifama isinirraa turuuf jirra jirtu amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo biizii ta'ee gaafii keessanis gaafatamaa jiru. Akkasumas mootuyyuu hedduu kanna eegaa jiran obboleeyyan kiyya akkasuma maatiin kiyya isinirraa turuun jaaladhee osoo hin tahinii biizii tahuu irraa guyyaa lamaan kana walumaa galatti torbaan lamaan kana biiziidha baay'ee jechuudha. Kanaaf har'as jechuudha waa'ee qaama saalaa shamarranii irraa kan dubbadhuudha. Akkasuma mootuyyuu ijoolleen keenya hedduun jechuu kan koomantii jalatti barreessuu qaanfatan garuu karaa teelegiraamaa keessan gaafii nagaafataa jiranii akkasuma mootuyyuu inshaallahu ta'ala gaafii keessaniif anillee karaa na danda'ameen yaalii godha. Tokkoffaa irratti gaafiin isaanii jechuudha ani qoricha fayyadamtan qabadhee dhufee jira isinitti hin dheeressu. Rummaana karaa kamiin akka qaama saalaa keenya xiqqeessu akkasuma immoo infekshinii adda addaarraa nu oolchuu yookiin bilisa nu godhuu akkamitti fayyadamna kan jedhanii fi jalqaba irratti walumaan kan hojjannu taha. Kuni rummaana daakamaa yookiin qola rummaanaati jechuudha. Rummaana keessa firii isaa san osoo hin tahin quncee isaa alaati kaniin fayyadamuu qabnu. Akkuma baratame warroonni maatii koon tahin subscribe gochuun maatii kootti dabalama. Yoo viidiyoo jaalattan mallattoo bilbilaa tuquun oolta jettu rakaadhaa warri maatii kooton subscribe gootan galatooma isin jaalladha. Kunoo kana sitti agartan kun rummaana. Namoonni maqaa isaa rummaanaan hin beekne akkuma argitan kana suuraa isaa yookiin ammoo haala argaa jirtan kanaan quncifnee firii keessaa yaasnee jalqaba hin dhiina. Viidiyoo waan dheeratuuf jecha haala salphaa taheen gaggabaabsee dhiinee qola keessaa baasnee qulqulleessinee qopheeffanna jechuu quncee isaa qofa kan barbaannu. Namoonni tokko tokko lakki quncisee kahee firii keessaa yaasee quncisaa warroonni jettanii fi booda dhiqa warri jettanii yeroo osoo hin quncisi yoo dhiidan irra isiniif filatamaadha. Sababni isaas qolli rummaanaa yoo qunciftanii firii keessaa yaastanii kan dhiitan taate bishaan hedduu kan dhuguu fi akkasuma mootuyyuu waan akka coggaarraa afaan hedduu kan qabu bakki amma isin argartan kana erga haala kanaan qopheeffannee dhiinee firii keessaa yaafnee qulqulleessinee goysinee jennee bishaan illee irraa qoorsuu qabna fooxaa qulqullina qabuun. Haala margitan kanaan erga afnee ammallee fooxaa yookiin ammoo shaashii qulqullina qabuun oofifnee aduu kenna. Kuni torbaan tokko booda jechuudha. Aduu keessatti guyyaa 2-3 illee tahuuni mala garuu mana keessatti dafeen gogu kunoo mana keessatti haala margitanii torbaan tokkotti jiidhaadha. Baay'ee hin goyne ji'anatti fudhata akkasuma ji'a isinitti fudhata. Garuu warroonni isinii danda'ame ala yoo keettan guyyaa 2-3 keessatti aduun kan goysu itti deebinee kenna hanga gaafa goguutti jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya goguun isaa mana keessatti yoo xiqqaate guyyaa 20 kan nuti fudhatu. Haa ta'u malee aduu keessatti yoo goysitanii guyyaa muraasa qofa kan isiniif fudhatu haala margitan kanaan gogee ufiin kan caccabuudha. Mootuu karaa ammayyaatiin ho'isuu yookiin ammoo goysuu ni dandeenya. Innis karaa kam jechuun keessan waan hin oollee namoonni keessattuu jechuudha biyyoota gurguddatan jirtan ni beeytan jedhee yaada. Warroonni biyya Arabaa jirtaniif furuuna keessatti goysuu ni dandeettanii akkasuma warri biyya Faranjii jirtanillee buttaa gaazii nyaanni keessatti godhamutti kama biraatiif atti wajjum walumaa galatti goysuu ni danda'ama. Haala kanaan erga goysinee jechuudha. Laffaatii hedduu qaba. Hojiin tokko milkaahinaa fi laffaatii hedduu qaba. Goysinee booda sanii daayinee haala argitan kanaan harcee isaa qopheeffanna yookiin dhiyeeffanna jechuudha. Eeyyan dhugaadha waan tokko godhachuuf yookiin milkaahuuf akkasuma mootuyyuu waan gaarii tokko argatuuf yookiin itti gahuu fi karaa dheeraa kan fudhatuu fi akkasuma mootuyyuu hojii dheeraa kan nutti fudhatudha. Kana galma geennee arguuf iddoo san jechuudha. Milkaahina san arguuf obsi barbaachisaadha. Akkasuma hojjechuunis barbaachisaadha. Kanaaf qolli rummaanaas milkaahina qaama saalaa xiqqeessuufis tahee dubartii keenya akkasuma immoo qulqulleessaa gadaamessaa isaanii yookiin hormaata isaanii qulqulleessuu fi laffaatii hedduu qaba. Tokkoffaa laffaatiin isaa qola rummaana bittanii qola isaa quncisuudha. Lammaffaan ammoo tuyyuu goysuuf yeroo dheeraa kan fudhatudha. Sadaffaa irratti daayitanii haala kanaan harcee qopheeffatan. Irra filatamaan
alaa biturraa yookiin mana qorsaatii biturraa rummaana faarmaasii adda addaa osoo hin tahin kan argamu rummaanni suuqota markazaa nyaata irraa bitannu jechuudha. Naannoo suuqa shunkurtiin jiru, dinnichaan jiru, akkasuma kuduraa fi muduraan adda addaa jiru irraa kan argamudha. Rummaanni jechuudha isaan keessatti waan argamuuf jecha erga bittanii geessitanii haalatuma amma argitan kanaan qolqoltanii keessaa baastanii jiidhaa isaas erga dhiitanii geessitan distii biddara keettanii bishaan itti naqxanii haala amma argitan kanaan firii isa itti guruu ni dandeettan. Garuu irra filatamaan kan dafee hin tabalaanshaan yookiin amma hin sinjalaa hin banne kan karaa jalqabaatiin hojjanne santu irra filatamaadha. Yeroo dheeraa akkuma fudhatuun harceen isaa waggaa tokkos kan isinii taa'uu danda'u. Bakka tokkotti rummaana bittanii yoo quncee isaa qopheeffattan waggaa tokko isinii taa'uu danda'a. Waggaa tokko isiniin jedhu hangam fayyadama kan jettaniif inshallah yeroo hedduu viidiyoo keessatti hojjedhee jira. Haala kanaan erga danfifnee geessinee kanas qaama saalaa kennan akkuma dura waliin dubbannee xumurree viidiyoo hedduu irratti jenne kallattii hedduun kan fayyadamuu dandeenyu qola rummaanaa. Kallattiin inni tokkoffaani daayinee ka jenne ka qopheeffanne san aayilaandiitti mankaa xiqqaa sukkaaraa tokko xiqqaa mankaa xiqqaa tokko aayilaandii bishaan aayilaandiitti goonee galgala yeroo rafnu erga mana fincaanii seennee insinjaa baaneen booda kan ittiin lollaannee ittiin rafnu. Karaan qabxiin inni lammaffaa ammootu goygaa yookiin qola rummaanaa osoo hin daakiin akka reef argitan distii keessatti danfifnee karama sanii bishaan isaa kan ittiin lollaannuu fi kan kallattii qaama saalaa kennan dhiqannuudha jechuudha. Dhiqannaa isiniin jedhu isaan dhiqachuu osoo hin tahinii bishaanin dhiqattanii saamunaan dhoorgaadha. Qulqulleeffattanii erga qaama keessan bishaaniin geessitanii isaan kan lolla'attanii galgalaa fi ganama. Inni qabxiin sadaffaan karaan qola rummaanaa yookiin quncee rummaanaa erga daayinee bulleessinee ittiin fayyadamnu karaalee hedduun fayyadamuu dandeenya. Garuu qabxii sadii qofa kan isinii himu. Inni sadaffaanii kan daayinee bullaa heessanii zayitii zayituunaan walitti maknee kallattii marsaa laguu bahuunitti gadaamessaa kenna irratti yoo dibnee jennee kan hedduu nu fayyaduu fi akkasuma ammootu kunuunsa tajaajila hedduu nuuf qabu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota Harazaan Ooruu waan hedduu kan walirraa barannuu fi akkasuma walirraa argannuudha inshaallahu ta'ala. Kanaaf dogoggoraan qabuuf na of kolchaa isiniin jedha. Ammas jechuudha qeeqa qabdan nagaafachaa naaf himaa akkasuma dogoggoraan qabullee irraa na sirreeffachaa na jajjabeessuun na bira dhaabbachaa sammalee jechuudha. Warroonni subscribing goonee subscribe gochuun maatii koo taha. Itti aansuun warri subscribe gochuun akkasuma share gochuun koomentii yaada keessan barreessuu fi keessaan telegiraamaan dhuftanii na jajjabeessaa jirtan na jiraadha. Ammas jajjabina akka na bira dhaabbatanii na jajjabeessitan abdiin qaba. Sababni isaas jechuudha namni tokko hojii tokko irratti osoo hanga barbaadellee hin hojjedha jedhee hawwii qabe akkuma beekamu rabbiin gargaarsifatee rabbiin gargaaraniin inuma milkaa'a. Ta'us sabni ofii namni ofii nama bira dhaabbatee nama jajjabeessuu akkasuma mootuyyuu hamilee gaarii namaa tahuu fi bakka guddaa akka namni gahu kan nama godhu saba ofii waan ta'eef Oromoo koo isin jaalladha. Galatooma horaa bulaa fayyaan faaya.